kana kurra kurraan qabu bareedinas waan hanqatte hin qabdu amalallee waan hanqatte hin qabdu. Garuu yoo isin walaloo jaalalaa namni akka fakkeenya isinirraa fudhatuuf jaalallee walirra jettanii akka uummataaf fakkeenya taatanuuf ati biqiltuun kun utuu jaalallee walii taatanii baay'ee gaarii waan tureef Dooftor Biiftuun fakkeenyaa fi artii keessa hin jirtu bifa walaloo keessa hin jirtu waan ta'eef yeroo hedduu nama bakkee kadhachuu keerraa yeroo hedduu nama jaalallee kee hin taaneen fakkeessitee dubbachuurraa jaalalluma kee waliin osoo dubbattee jaalalluma kee waliin namaaf fakkeenya taate siif gaariidha jedhee yaada akka hiriyaa tokkootti dabaluun Biiftuu ittuma himtee nuti bakka dhiisii Biiftuu amma jaalala keessa hin Koi kana dubbadheen fixaa Biiftuu dubbadheen fixaa obsi. Ati as keessatti wanni sirraa hafe hin jiru sirraa kana naa hubadhu sirriitti. Wanna hanqatte wayiin qabdu ati. Wanni sirraa hafe wayiin jiru kana sirriitti naa hubadhu. Kana sirriitti naa hubadhu. An kanan jedhee biqiltuu walii waa walaloo walaleessuuf namaaf akka fakkeenya ta'anuu fi walaloo gaafa walaleessitanu baay'ee bareeda walaloon keessan. Sagalee qabdan isin lachuu baay'ee bareeda sagaleen keessan. Akkasumas immoo namaaf akkasiin fakkeenya taatan hin barbaadan. Fakkeenyaaf warra abbaa manaa yookaan jaalallee waliin gaafa taatan namoota hedduu fakkeenya taatu. Namoota hedduu fakkeenya ta'uu dandeessu. Jaalala keessallee bifa artiitiin jaalala ibsachuu dandeessu jechuudha. Utuma jaalala hin beekne bifa walalootiin jaalala keessa walii ibsuu dandeessu. Isa kanaaf Biiftuu akkuma obbolummaatti dhiiftee Dooftor Biiftuu utuu biqiltuu kanaa waliin tokko taate akka yaada kootiitti baay'ee natti tola. Sababni isaa jaalallee lamaan irraa walaloo dhaga'uu barbaanna waan ta'eef artii walii galuu dandeessu waan ta'eef bifatti Biiftuu qoy nan fixa sabari dheeratu rakkoo hin qabu biqiltuun bifatti isii sana caalti jechuu barbaadee miti namni waan na hawwachuu qabu bareedina sana caalti jechuu barbaadee miti kana sirriitti na hawwachuu qabdan hundi keessanuu bareedinaa waliin caalchifne artiin wal caalchisee artiin itti wal caalchisee Dooftor Biiftuun walaloo keessa hin jirtu. Injirtu amma argetti hin jiru. Oo jiraatte ani hin beeku dhiifaman gaafa booddee waan ta'eef. Garuu walaloo keessa hin jirtu Dooftor. Isa kanaaf Dooftorii waliin utuu akka obbolummaatti itti fuftee biqiltuu kanaan jaalallee walii taatanii itti fuftanii hawwii koo ture. Booda si fayyada waan natti fakkaateefanii booda si fayyada gaafa hin jedhu namoota hedduuf fakkeenya taata. Namoota hedduu jaalalleen lamaan gaafa ergaa dabarsitan wanta guddaa deemuu dandeessu. Amma gaafa Biiftuu immoo ofitti fuute wanna tubachuu qabdu artii walaloo keessaa biqiltuun dirqama baati fedhiin osoo hin taane. Gaafa ofitti fuutee wal bira geessan Dooftoriin biqiltuun dirqamaan baati walaloo keessaa si bira qobaatti karaa biraa siistema biraa nama biraa barbaaddatti wal dhabuuf deemtu biqiltuudhaan. Naaman hin baatu taanaan yookaan hin jaallattu taanaan waliin walaloo geggeessuu hin dandeessu akka ammaa kana miti. Hin baata oolee bula malee biqiltuun wal dhabuun kee waan oolu miti obbolummaa jechuu kooti. Kanaaf Dooftoriin obboleettii kee godhattee akka obbolummaatti godhattee osoo si kanaa waliin bifa jaalalaatiin itti fuftee of amansiisuu yaalte booda afartiif sii tola waan ta'eef hojii kee fuulduratti deemsisuu danda'a waan ta'eef tarii waa gurguddaa wajjin hojjechuu dandeessa waan ta'eef si galee utuu filannoo kee biqiltuu goote akkam jettati Dooftor kaarratti akkasii yaada kennitu hin barbaadu qorataan utuu filannoo kee biqiltuutti deeffatte akkami waan hin jedhe kana keessa yaaddee jaalala si keessa jiru sana osoo hin taane artiinan siif yaade guddinan si yaade akkasii waliin guddattanu yaade waan ta'eef xiqqoo kanarratti fuulleffattee utuu gara biqiltuu kana deebitee obbolummaa sana dhiibtee gara jaalalaatti deebitee akkamii jechuu bara fuuldura yaade amma jaalalaan natti onnee kee keessa jaalala koo jira akkasiin jedhini artiin natti dubbiin kee sirriitti naa galeera. Gara biqiltuu jaalalaaf deebii jalqaba irratti ati siifis wanta ati jette sirrii ta'uu danda'a. Garuu wanti sii galuu qabu jaalalli hanqofti jaalladheef yookaan hanqofti filadheef isiin koo ta'uu hin dandeessu. Yoo isiin na jaallattee anis isii jaalladhe tarii namni jaalala qixxeef qixxee walitti fidee guutuu ta'e argamuu danda'a. Kana jechuun immoo ani isiin jaalladhu isiin nan jaallattu jechuu miti kun nu keessa waan jiru rabbiif nu qofatu beeka.
jaalala akkamii akka walii qabnu nuuf rabbitu beeka. Kanaaf anis kophaa kootti si filachuu hin danda'u. Dooktorii immoo gaafuma walitti dhumnu anaaf isin jaalalaan walitti dhumne utuu walitti hin dhufin dura wal jaallanne. Sigalee anaaf biqiltuun immoo gaafuma jalqaba obbolummaadhaan walitti dhufne malee obbolummaa hiriyummaa firummaa wanta baay'eedhaan walitti dhufne akkaataa hojiitiin walitti dhufne malee bifa jaalalaatiin miti. Kanaaf utuun jaallatiin utuu siinnan jaallatiin dirqama anqobaa koo utuma anqobaa koo jaalladhee sin jaalladha jechuun hin danda'u. Amma miira si argutti isiinis ituuna jaallattee utuun hin jaallatiin sin jaalladha jechuun hin danda'u. Isiinis utuun hin jaallatiin sin jaalladha jechuun hin dandeessu. Maaliif jaalala irra barra miti laphee keessa waan ta'eef. Kan dooktorii immoo utuu dhugaa karaa gabaabaa yookaan dooktorii kanaa wajjin sadii taatanii faan hojjettanu yoo ta'e amma biqiltuun hiriyaa goddanyaa gorsituu waa hundaa isiis dhabuun barbaadu. Akkuma tamma jette dooktor biiftuu immoo dooktor biiftuun walaleessitu isinitti fakkaata. Sirriitti walaleessiti dooktor biiftuun. Garuu waa kana wajjin deemuufi jaalallee yoo wajjin walaleesse gaarii miti. Eessattuu gaarii miti. Akkasii bar. Maaliif? Bakka inni waan inni fayyadu su jira beektaa. Adeemsa tamma jetteen sirriidha. Ati biqiltuu obbolummaa dhabuun barbaadu isa jettu akkammaa kana miti dhabuun kee dirqama. Waan sunnaa osoo hin taane hin dhabu jechuun amma hin dhabuufiin jechuu dandeessa. Amma hin dhabuufiin jechuu dandeessa. Ofumansiisuu dandeessa amma. Garuu dirqama akkatti dhabdutu jira nan beeka waan ta'eef. Dhabuun kee dirqama fedhii kee osoo hin taane ijoollee taap godhaa warreen biraayis taappi godhaa an dhugaan himaa jira. Ani siisa nan jaalla waan ta'eef ani dhuguma himaa jira. Ilaa ani obbolummaa takkaa jaalallee qabee beekaa jedhu. No ittiin nan beeka hin gaafadhu naamani anasiin jedhee utuu gara jaalalaa deebitee onnee jaalalaa argeeran fuula siirraa. Isin lammanuu akkati wal jaallattan fuularraa argeeran. Naan jechuu dandeessu. Qoyka obsika. Atamma dooktora miira keessa galchaa jirta barra. Obsika. No dooktorri mufattu wanna hubachuu qabdu dooktorirraa waa afeeran jenneen hanqina qabdiin hin jiru as keessatti dooktorirraa. Siigalee bifa artiitiin an fide malee. Dooktor bareedduudha, jaalala beektii, amala qabdii, dooktor waan hafte hin qabdu. Siigalee sana miti nan jedhe artiin walitti sii fide akkasitti naawwadha. Laa wannan si hubachuu isin lammanuu wal jaallattu. Ati na sobuu dandeessa mayi naan jechuu dandeessa kakatte sana miti. Akkan si beekutti akkan isi ilaalutti xiinxaleen jechuudha. Si beeku jechuun naannoo Qoyka obsika. Xiinxalte malee isan sitti meeshaa hee isaan anaafsi gidduutti meeshaan akkamitti dagachuu dandeessi. Isatti natti himte siin hin jenne xiinxalan fuularraa siin xiinxale waan argeen jedhe malee isatti natti himte dubbataan jiru xiinxala koo siigalee namni waa yaada mitiire xiinxala nan sitti maaloo xiinxale ijoollee maalarra badhiisaa ka haati dhimmaa isa jirti kophaatti komataa jiru manni waan ta'e mana arabsitti waan layyaa biyyaa yaatanii dhuftanii isin na bira jirti isin dubbanne maa ariifattanii maa isaan harkaa gattu Umani mana arab. Isiinuu na bira jirti anni isiidhaan waliin nan dubbadha waan ta'eef. Laa an xiinxala kiyyan xiinxale akkami xiinxalli sunni biqiltuu keessa jaalalli kee jira. Amanii kana jechuun nuti hin beekne. Biqiltuu akka qorataa jaalladha. Qoyka. Isii gaafadhu deemu. Hin jaallattaa jedhe sin gaafanne qoyka. Hin jaallattaa jedhe siyyuu hin gaafanne bar. Hin beeknan jedhaa jira malee. Hin beekna malee sin gaafataan jiru. Ati nu kaaduu dandeessa amma nu kaaduu dandeessa si jedhee bar ilaa amma dhagaye. Ana dhugaa dubbachuu fi. Qoy kanarraa miti gashi. Dooktora jaalallee sun hiriyaa goddanyaa wajjin hojjanna malee waa biraatti. No amma narraa miti yaada bar yaada jechuun yaada kana yaadan sii kaase dhagaye. Ani akkati rakkattu akkati booda wayiin dhibamtu hin barbaaduan sii galee ani waa gaariin si hawwa gaafan si hawwa akkati karaa gaarii qabattu. Akkati waa gaarii hojjettu gaarii irratti si hawwa gaarii irratti si arguun fedha kanaa ol akkati waan gaarii
argitu waan gaarii hawwitu. Kana jechuun doktor gaarii miti siin jechuu koo miti asirratti hubadhu. Doktoris gaariidhuma. Si galee an kanan jedhaa jiru jaalalli kee hin calanqisaatii keessa. Isiin gajjallaa jirtu jechuudha. Biqiltuu keessaa jaalalli kee natti calanqisaa jira. Natti mul'ataa jira. Si keessallee jaalalli sii jira. Si galee Amma isa sitti mul'ate haa ta'u fi yoo jaallatte ta'e walitti dubbadheen fitaa calm down, calm down, Koi ka dubbadheen fitaa. calm down. Si keessallee jira. Si keessallee jira isii keessallee jira. Si galee Iyyuu cufaatee kiyyaanii waan nama giise jiru akkasitti nama. Paasterii wayitii. Koi ka yaadatu. Hafuura oolaa jire nammarra ta'e dheengadda wayii. Dhugaa dubbachuuf hafuura re'ee jire nammarra ta'e. Amma si keessa jira itti addana dha'u bara addana. Harka hidhataa jirta bara addana dha'uu fi bara. Akkasumiti. An gaafan jedhu ila ammallee doktoriin isiin nama amalaati nama bareedduudha hanqina hin qabdu wanti sirraa hafe hin jiru garuu artii keessa hin jirtu si'un immoo as immoo jaalallee kee waliin walaleessi nama biraa fakkeessitee walaleessuu dhiisi jaalalluma kee godhuuti waliin walaleessi eega waliin walaleessuu namne biiftuu sobaa jirta biiftuu kijibaa jirta yeroo walaloo waliin walaleessitanu walaloo jaalala gaafa waliin walaleessitanu utuu walitti mufannaa qabaatan utuu wal quban qabne obbolummaa waliin feetan eegale kun siyaasa tarii waan shakkii faannatti dhagaame ta'an dhugaa dubbadan siyaasa faa doktorii irratti fayyadamaa jirtu wal jaallattu waan jedhamu irratti dhagaamu keessa ga'e kanaaf an bakkee baasuu barbaada eegale ammati anga waan shakkii dhugaa dubbachuu yaala karaa gabaabaa yoo anaaf biqiltuu gidduutti dhuftee gaazii wayii firfirsitee ibidda qabsiifte irra gaariidha bar mul'ata ibidda mul'ata. Jechuun hin beeka uummanni mee uummata waa gaafadhu mee uummata si jalaas waan gaafadhan obbolummaa jettanii walitti sixxamu. Biqiltuu gaafadha. Calm down biqiltuutti darbama biqiltuutti darbi. Ishi maa yaaduman kenne malee si gaafii dhuunfaatti hin gaafanne barre amma laa yaada mee namuma walii gadaa waa jaallate si jala jiraachuu danda'a warra zimmeedhee waa barreessu miti nama muuxannoo qabu waa'ee jaalalaa mudatamee beeku wayii. Namni tokko 100 keessaa 200 keessaa 500 keessaa namni tokko jiraachuu danda'a. Wanna tokko ni man. Obbolummaa jedhanii ijoolleen kun miira kanaan gaafa walitti siqan dhuguma obbolummaadha jenneen fudhannaa warra koomentiitiif gaafiin kun namoota yaada qaban namoota yaada bilchaataa qaban warroota zimmeedhee waa gar tokko asii fachi fiigu miti. Nama obbolummaadha jedhanii walaluu akkasii waliin walaleessaa nuti obboleessa gaafa jedhan namoota nuti walitti shakkaa turre. Sinii galee akkamitti fudhanna? No. Hin fudhannu kana abadan hin fudhannu akkamitti obbolummaa inni fudhannu jira jaalalachi keessa jira jechuudha. Mee doktorii irraa yaada fuunaa doktorii dubbadhume mirga kee dhiibame. Afaan koo gogu afaan sii gogeera ollaa afaan koo gogu malee miskiina siyya ollaa. Mucaan irraa jaallatee darbuun afaan koo gogu jedha barsanu. La abbo astagfirullah abbo jechuun garaana afaan koo gogu jecha reefu. Miskiinatti wallahi dubbadhu biifu. Jedha tokkuma. Auzu billah. Wayye oo. Galatoomii baay'ee tokko naa yaadde baay'ee tokko naa yaadde baay'ee haasoftellee dhugaa dubbachuuf namni akka keetii kun nuufaa baay'atu jedha. Dhugaa namni akka keetii kun nuufaa baay'atu kana yoo jedhu gaafis irraa qaba yaadas ni qaba. Gaafadha. Gaafiin kiyya dhimmi aartiitii fi fakkeenyaaf artistoonni Oromoo yookaan beektu baay'eetu jira. Artistootuma Oromoo haadha manaa ofii waliin yookaan moodelistii godhee yoo faraan ta'een ala yookaan sirboota garaagaraa waliin hojjeteeru maqaa naa yaamtaa hojjete. Lammaffaa irratti immoo ishee hojii walaleessuun irra deddeebanii himan anatu haasa'uma isinitti wanti jedhee yennaan haasawni baay'atee labe malee isii waliin walaloo walaleessuun biqiltuuf qorataan fuudhaara yookaan hiriyaa jechuu miti yookaan haadha warraa fi abbaa warraa jaalallee jechuu miti. Kun hojiidha. Aartii ofii guddisuudha. Aartii ofii beeksisuudha hawaasaa fi
isinis aartii qabdu keessa ofiitii baasaatti illee aartii ofii qabu keessa ofiitii ku dandeettii ofii baasanii hawaasa ofiitiif ibsuu jechuudha. Eeshi sadaffaa qorataatu akkuma dubbii dhugaa baasee dubbadha jettee tanallee dhugaa dubbatta. Qorataatu laal dhugaa dubbachuu koo azaanni nuu ba'e. Qorataatu biqiltuun isitu aartii danda'a isitu aartii wajjin deema waan kana godhi jettee naan kuni kadhaa kana dhufteetiin doktori maani gara obbolummaatti deebi jennaa kan jette. Abbaate kuni birrii liqaa miti yookiin nadammoo meeshaa walitti ergisuu miti ihee koffiyyee fiqir guddaa ino. Kun waan aarsaa itti kafalanii bara waan lubbuu fi ilmi namaa sa'aatii kana keessa lubbuu fi itti dhabanidha kun ko jaalala bara dhimmi jaalalaa keessatti immoo liqaa birrii hin taane way birrii irraa liqeeffadhe jennaan doktoriin nu dhaabadhu birrii tana amma harkaa hin qabnu gizee biraa sii deebiifnaa kan jedhani yoo birrii walirraa liqeeffatani malee dhimma jaalalaa keessa yookaan dhimma bultii keessa